jirtu hordoftooti alamtuu nagaa keessanii fayyaa keessanii jira laalaa inni nuti yaman fakkaatu komentii share naa godha ettaniitiin usiniin jedha fataa godhaa isiniin jedha nagaa keessanii ka'a haadhi kiyya buna dhuguu deemtee animmoo viidiyoon hojjedha jechaadha seeraan like godhaa isiniin jedha garuu waan tokko sanitti himuun jedheen haadhi kiyya Okin mucaa, okin intala, naafiti jennaan indidde. Jala deeme maala. Edhuuni moo maalan godha indiddee maal godha. Tinala ashaangulliitu watana walii gadi oofee maal jedhaa wajjinan rafaa naammattee rafte jechaadha. Naammattee farabdii rafti wajjinii fataa inni jirra. Achi ashaangulliitu kana wajjin rafaa oguma taphadhusi shima wajjin bakka kophaanuma kiyya mana keessa gugguufaa ola hojii hojjechaa oola mucaa yookiin intala na dabalennaan indidan durallee carqiin harkaa badadee sanani oonani intala fidani carqii sun fuwattee badde ankiyya asaanii ankiyya qubsaatinii keessa gannaqanitti ani nannuumooyi achi keessa ol kaawwatu isaafani. Amma immoo nan barbaadan jedhe hojiidha. Amma immoo hojii na rakkisee mana walawalaa maalan jedha asaan gugguufaa safuu dhabboottuga. Achi ammasin mana jedhe arras borus akkasumatti taraa naqatee na eega jechaadha. Mana barumsaati hoggaan galee ganama kiyya waan hundasaa nyaata keessa hojjetadhee anuma hojjetatas isaanii rafuu bichaa. Alwata gidata nyaata kee hundisaa hojjetadheen fataa'edheen nyaannet mana barumsaa deemnee hoggaan deebuu immoo haadhi kiyya hojjettee qursii waan hunda hojjetteet na'eetti taa'etumani nan nyaadha qaama danda'u nan nyaadha shaayis deeffifadhee dhuguu danda'a baqa fataa jedheetuma bakka hoggaan galuu nyaachuu hoggaan ba'u ofuma kiyya hojjetadhee nyaachuu achii gallaan immoo qo'annaa kiyyaas hunduma isaayyuu narratti dabalanii maal godhaddaana kutee dhiifama siniin jedha abbaa kiyya dawwalee jechaadha dhiifama siniin jedha mana barumsaa irratti dhaabbadhee miti hunda isaa sinitti ni magaa qo'adhee hoggaan achii galee nan qo'adhaa galgala na qo'achiisuu sagantaa naa baasanii sagantaa irraa ilaaleen hoggaa taphaa hoggaa qo'annaa hundi isaayyuu kophaa naa godhanii jiru fataa'edhee hoggaa qo'annaa kiyya nan qo'adha waan wallaalee tokko isaa nan gaafadha amma ani waan tokko irraa yookiin immoo wanti ta'e taanan naan galle taanan nan gaafadha bakka na gaafadhu naan jedha waan ta'eef nan gaafadha fataa'edheen gaafadha hoggaan qo'annaa hoggaa silkii ilaalu hoggaa qo'annaaf hoggaa silkii ilaalu garaagara hoggaan immoo jira miti ijoollee wajjin ala taphadhu hunda isaa garaagara naa baasanii jiru jedha ka hoggaa mana barumsaati hoggaan immoo qo'adhee fide galgalas sin jedheen qo'adha jira mitiire waldaa dhaquun hin jiraa gaafa hojja duree mana barumsaa fi soortii nagaa gaafa hojjaa lamaan immoo barumsaa fi soortii barumsaa fi waldaa gaafa roobi immoo mana barumsaa fi soortii akkasitti nu barsiisaan keenya akkasitti gaafa tokko gidduutti nu gatee gaafa tokko immoo dhanna jechaadha. Yoo baay'atee guyyaa keessa yeroo 3 dhanna. Hoo baay'atee jechaadha. Yeroo kaan immoo qidaamee faayinannaa fataa inni qidaamee faa yeroo amma garuu qidaamee nu dhiisee hojjaa duraa nu godhee sanbata fataa inni qe'ee keenya keessa waldaa dhannaa gaafa hojjaa qidaamee immoo fataayenne isas fataayenne mana ganama waldaan naqaa achii gallaan jira miti qo'annaan TV garaagaraa ilaaluun isa faallaa galee qo'annaa kiyya addaan baafadhee soortii kiyya hojii kiyya waan hundi isaa hojjedhee jechaadha
Ana jechaan hin argattan. Ani waan jennu jedha haadha kiyyaaf yookiin immoo alamituudhaaf mana na walawalaa fi soofallee hin ullanna sirreessaa fi buna nan daffisaa fi waxii kiyammoo akkatti inni mi'aawatu ka ajab hin gettu ka buna kiyya akkatti inni mi'aawu bakka mana keenya namni waan mi'aa nyaatu jaadha waan mi'aa keenya keessa bareedduudha. Shaayitee jirti siin jedha fataa edhaa isin jedha. Maal goota? Viidiyoon hojjechaa jira. Viidiyoo maali? Kottu taa. This? Kottu viidiyoodha. Maal hojjettaa? Laalaa dulloon deejaatti taate. Nan deema dheeni. Eenyuudha kan deebi'e birrii fudhadhanii deebi'an ta'a. Maarree? Gargaarsa wayiin deema dheeni. Maal haasoftaa? Maal fakkaatti laalaa jaatti? Natti qorre galgala nagaasiniif habaayatu ashama harka fuunee akkam jirtu. Maayidhaan ta'a maal hojjettaa? Viidiyoo. Ijaaraan ijaartiin ta'e natti qorraa jira. Na farankaa irraa fudhachuu deebi'e mandara. Maal hojjettere? Maal haasofte? Animoo waayee si gargaaru faa mana barumsaa faa sagantaa naa baastaffaa itti Oooy maal qo'ame viidiyoo hii kana booda odoon poostiin godhinan dhaggeeffadha. Innaa gaabii uffadheen deema fan hin geeftiiti. Chawka ani kophaan mantaa. Maarree maal siyaati meeqaa? Inteessa rabbi waayifaa si banee deema. Waayifaa si banee tanan deema. Waayifaa nan banaa malee banuun hin jiru sanan. Jirtu isin hin jennee jirra jarana garuu waan ishiin haasofte hin beeku maal akka haasoftes hin beeku meenan laala. Ittiin himinaasini akka ishiin hin laalleen godhan. Ani immoo nama wayiin gargaarsa bakkeedhaan fayyuudhaaf alattan nagee haasaa ishii garuu haasaa kennan nagaa garuu badaan nageenye malee. Akkas hordoftoota kiyyaa waan hundaafiyyuu viidiyoo isaa hordofee waan ishiin haasofte isiniin gallakkisa. Yookaan immoo gadi lakkisu garuu beekamu. Maal haasofte? Maal haasofte? Ani mana naasesitti fakkaate waan asi gargaaru buna faa hundi isaanitti beekadhaan waxiin Nanan biraa baala deessite. qeen keenya keessi bareedduudha. Badabbaan Dhumnaan faaddachuu hojjaadha. amma nan deema kaanicha yeroo gaarii dagame yoo raawwatte 5 manuma. Maarree itti jennaa kaan immoo. Oo yeroo gaarii qabaadha chao. Bye. Chao sinin jedheen jira. Adoo nagaa sinin gaafatiin kaani dafee toonan jirjare waan ta'eef. Waan asiniin jedhe dursa sammuutti qabadha. Ijoollee keessan seera sagantaa baasa fi seeraan qo'achiisa. Maal odeessaa turteeti? Anis akkasumatti odeessaa ture tokkoffaa akka baan qo'achiisa. I love you.